أشهد أشهد أن لا أن لا إله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله وأن وأن عيسى عيسى عبد الله عبد الله ورسوله. ورسوله. dhugaan ka gabbaramu dhugaan ka gabbaramu Allah malee akka hin jirre Allah malee akka hin jirre ragaa nan baya. ragaa nan baya. Nabi Muhammadis Nabi Muhammadis ergamaa dhugaa fi dhumaa ergamaa dhugaa fi dhumaa ta'uu isaanii ta'uu isaanii qalbii kiyyaan amanee qalbii kiyyaan amanee arraba kiyyaan dhugoomseera. arraba kiyyaan dhugoomseera. Yesuusis Yesuusis ergamaa Rabbii fi gabricha Rabbii malee ergamaa Rabbii fi garbicha Rabbii malee waaqaa fi ilma waaqaa akka hin taane waaqa fi ilma waaqaa akka hin taane keessa kiyyaan hubadhee keessa kiyyaan hubadhee arraba kiyyaan ragaa baheera. arraba kiyyaan ragaa baheera. Ijoo dhiifama kaa ofii fidanii namatti kennuun hin jiru maaleesh. Abbaan caalii warra sira jirtan afoonaa lillaa. بالعافية سننجل. Allah. بالعافية بالعافية. السلام عليكم. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanumti namatti kennanuu akka kana dabarsee kennaa hin jiru. Ayyee. Leetti keenya. Shaadaa qabachuun aara galfiidha. Ayyuu akkasuma kuma tokko galee jira. Inna qaama Ayyee viidiyoon kee qabee jira. Maqaamaan jiru inna qaama. Sagaleen kee nagaama garuu viidiyoon kee hin dhaabbate. Ayyuu amma bareeda dhufe. Qophooftee gara shaadaatti adeemnu? Hayyee harka kee akkas na waliin godhi. Quba kee tokko akkas. Bitaa moo mirga? Mirga. ما شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما شاء الله بليتين سبونتو الحمد لله الذي أنقذك من النار الحمد لله قالت ربي أبي الدجل سباسي نتيروهن دما أبي الدجل بقى ربي سنباسي جنيتي
nama hundumaati fuudhu'aa igoonu akka illee namni abidda jalaa ba'uu fidha rabbiin subhaanahu wa ta'ala kan islaamummaadhaan ala jiru hunduu abidda keessatti gubatti jedhee akkuma nutti ergamaa rabbi salawaatu rabbi wasalaamu alayhi sahih bukhaarii 202 irratti akka nutti sahih muslim jechuudha 202 irratti akka nutti man lubbuu muslima taate malee kan jannata seentu hin jiru waan jedhaniif alhamdulillah baga rabbiin subhaanahu wa ta'ala karaa dhugaa sirrii irratti achas si deebise alhamdulillah ati dhiiraa jettee dhufne birriidha jettee dhufne alhamdulillah nagaa qabdu hojjetataa jirta dhiiraa jettee dhufte warri jettan immoo asumaan xinnoo isinitti waa qalladuu barbaada amman tala kana farda yaabbatan kan lafa waggaa 500 deemanii ishee barbaadan malee ishee tamma dhiira barbaacha dhufe jettanii asabdu mee ilaalaati warri dhiiraa jecha deemtettan dhiiratu ishee barbaada amantii jiruu dhaqa malee mucaan kun amma nama dhiira barbaacha deemu fakkaatte silaa farda qabatanii kan ishee barbaadanii deemanii akkasitti garaa kutadhaa sirriitti tole intalli intala farda yaabbatanii akka ishee barbaadani malee kan isheen dhiira barbaacha dhuftuu miti maalumaafuu warri kiristaanaa dhiira barbaacha deemtettanis nama dhiira barbaacha deemu fakkaattu mucaan barbaachaan yoo argamte isheenu mi'a yeroo kana garaanis hin citu sinumaan kanaafuu akkasii galatooma waan akkasii kana wanna jedha buleetti keenyaati inshaallah ta'e islaamummaatti erga dhufanii barumsa irratti cimi waan namni jedhu baay'ee odeessa kana durallee quba qabaachuun kee mala ammallee jechuun isaaniillee mala akkuma jenne dhiira barbaacha jechuudha atuu kana immoo konfidensii mataa keettiin amanta otoo waan meeqa jedhan iyyuu sittiin fakkaatu nagaadha moo alhamdulillah kunoo fayyaa qabdu hojjetataa jirta birrii barbaachisatti hin deemne kanaafuu jarris asumaan garaa kutatanii wanna akkasii akka hin taane jechuudha jarruun beeku sirriitti jala muranii beeku akkasumatti haasaadhuma haasa'uu dubbatanii barumsa irratti immoo adaraasiin jedha yaa bilbilli keen harkeera waan ta'eef gareetti akkasii geessan ittiin kenna amma namoonni warri kaan maal akka jedha wajjin dhaggeeffanna carraa jaraafaa kenninu walumaa galattuu baga gammaddisiin jedha irra deebi'e itti ufaa inshaallaati. Amiin. Amiin. Galatooma ustaaza isin dhufee. Galatarraa fi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتوركين كي يلي تكوجي جيك أجرا يلقى الرتي تري رفاجرا يجورا سقلين كي يا ربي كي قال سباجا نفاسا كان كو تري رفاجرا خير إن شاء الله نتوركين كورا كساجرا يجاجرا جو deebi'aa seenuu Abdulfattaa kan abbaa caaloo jiraattan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ما شاء الله ما شاء الله. أستاذ فرحان ربي سنراها جلته ربي نقرتي ميزان حسناتها كيس يعني كيس ربي أكاو. أكسم وري إفاجي هدو إفاجدني حق نمت ملسو رجرتن دكنا كفري كيسا سبا gara ifa islaamummaatti baasuu jirtan hundumti keessanuu galatooma galanni keessan jannata haa ta'uun jedha. Kanatti aansuudhaanii obboleettii keenya sabboontu haqiiqatan wallaahi sabboontu albarraaqa alhamdulillahi alladhii anqadhaki min annaar galanni kan rabbii qilee bobaa yookiin balala ibiddaatiin guutamte sanarraa najaase baase shubbisa dhiistee agarteedhaa dubbistee dhaggeeffattee caqastee haqqii addaan baafattee akka ifa aduu kanaa caalatti bartee jaallattee honnee kee keessa galfattee kaatee arraba keetiin arra dubbatte rabbi sirraa haa qeebalu. Yaa obboleettii kiyya ati amma qulqulluu akka gaafa garaa haadha keetii keessaa dhalattuutti jirta. Rabbiin biraa badii tokko hin qabdu. Badii namni sii fannifamuu, sii reebamuu, sii ajjeefamuu barbaachisu tokkollee hin qabdu. Deebisee immoo ammas ati sa'aatii kana keessa Rabbiin waa hundaa'uu sii haraaramee sababa ati islaamummaatti dhufteef Rabbiin agarteedha. Inna Allaha yafraxu bitawbati alcabd.
الحديث ربي نغرتين غربتشي توكو غزي غربتين سايوكين غربتشي سا توكو كرا بدي كراتي ديبو إن غمدا باي إسي غمدا غمچو أينينو لبو في دو الرا أولفتي غمدو على غمدا الله تعالى غزي غربتشي سا غربتين توكو غرا كرا إرا بدي كرا رتين أدت إرا دوون غورتي جت غزي تديبتو ربي نغرتي دا حكا ستي غمدي جرا ربي سرها جالتو beekamaa dhaga yoo amantaa biraa keessatti dhaqanii mul'atanii maqaa amantaa biraa keessatti fudhatanii ka'anii amantaa irratti dhalatan itti yoo deebi'anu chaalenjii hedduutu jira. Guyyaa tokko rasuulli alayhi salaatu wassalaam nam tokko asallamuun barbaadaa jedhee dhufeen islaamummaa kana qabatuun barbaadaa jennaan